Angasa Ibrahim is a real G, man. Angasa Timika. Gama biratiin jilli addi bilisummaa Oromoodhaa gizeenii fi galu addi bilisummaa Oromoodhaa biyya galu qabdiin kaayoteen qawwee kadhu gal isin hin jedhe. Waggaa 27 muluu fundraising qawwee bitanii hiikkatanii galanii. Qawwee qabattee biyya keessaa lammaafaadhaa wajjin morkiin godhin siin jenne. Ilma Oromooti qawwee dhahin siin jenne. Hidhannoo hiikkadhu harka qullaa galii siin hin jenne. Hidhannoo hiikkattee harka qullaa galuun ammallee 1990 takkaa wajjin garaagarummaan qabdu nu biratti. Abboo Angaasaa fayyaa argadhu dhugaa dubbii. Hidhannoo qabdan hiikkattanii biyyaa bahu hidhannoo alatti ilmaan Oromoodhaa kuulii dalagaa. Diaspora manaa kuulii baatee qawwee bitee qawwee ta'e Eertiraa wanta qatee ta'e Oromoon tun biyya alaa kanatti jechi haxaawaa. Kuulii ilmaan Oromoodhaa bakkayyutti biyya Arabaa tana keessatti wanta qatee ilmi Oromoodhaa biyya alaa tana keessa wanta qatee biyyayyuu keessa wanta qataanii rasaasa bita. Kophee bita, qawwee bita jechaa ilmaan Oromoo qawwee invest irra godhanii harka qullaa biyyaa baatanii qawwee isin godhanii qawwee Oromoo san ganneeyxanii ammallee harka qullaa biyya deebu hin deeggarru tanaa. Fayyaa ta'e Nagaasaa dhugaa dubbattee dhugaa isin hin jenne nuti. Isinii qawwee hiikkatee galle. Sanuu Maqaleen galan. Maaliif qawwee hiikkattanii biyyaa baatan? Maaliif qawwee hiikkattanii biyya galtan? Biyya galaa qabsaa gizee jennu hidhannoo teessanii wajjin. Ilmi Oromoo ifiif wal dha'uu qabu. Wanni gaafa isin qawwee qabattanii Eertiraa teessaniif maaliif Eertiraa teessan jennee isiniin lolaa turreef qawween isin Eertiraa dhooytan biyya keessatti diina maqaan ajjeesneef. Akkas Angaasaa dhugaa dubbatte. Qawwee teessanii wajjin biyya galaa jechaa turre. Hidhannoo teessanii wajjin uummata keessan keessa galaa lolaa jechuu jirra. Diinaa wajjin qabaa qabsoo maaliif qawwee qabattanii biyya tana teessan isiniin jechaa turre. Wanni ammaan tan ammoo isin gootan qawwee hurkaadhaa fi dafqaan pulaan biyya alaatu baatirra isin nafaqee isiniin jiraachisaa turee fi isinii bitaa ture hundaa hiikkattanii akka gaafa 1990 takkaa qawwee hiikkattanii biyyaa baatanitti rabbaatanii jechuudha. Abboo Isbaat Naggaadhaa taa'ee isinii wajjin yaaya 7 amatuun xalaatinnet baaya 7 daqiiqaa isin harkaa mo'atee jechuudha. Akkasitti teessanii Abboo Isbaat Naggaati wajjin hogguu kofaltan hogguu akkasitti teessanii Abboo Isbaat Naggaati wajjin haasoytanii alaabaa ol qabattanii haatan tapha duraanii katabattaniif wal galatoonfattanii tapha biraa taphachuudhaaf yoo deemuu yaatan maaliif beekna nuti? Maaliif beekna onni martuu dhossaan ta'a siyaasaa kenna gara akka jallataaru maaliif beekna Angaasaa dhugaa keeti isinirraa ifirraa isin eeguun dirqamaa jechuudha. Dirqama guddaa. Tapha dur taphattaniif wal galatoonfachaa tapha amma booda yaataniif Plana wali kannuudhaaf achi keessa bahuun dirqama isinitti taatee baatan maaliif beekna? Maaliif beekna? Xayyaarri Maqalee dhaqee isin fuudhe kun Eertiraa dhaqee isin fuudhuu hin danda'u. Lafuma Eertiraarraa daayireekti dhufuu maal isin dhibdi? As keessa bahuun maaliif isin hin laaffatti? Tanaafu bakki tun hanqina guddaa Oromoon ija banniyyanootaatiin laaluu qabdi jechuudha. Oromoon dhiichisuu qofa osoo hin taane. Each and every movement jara kana hunda jala deemtee to'achuudha qabdi jala deemtee eeggachuudha qabdi. Galatooma Angaasaa hin sobaminaa of eeggadhaa galatooma nagaa peace.